Mana kan keetti garuu qullaa dhufee sirbee maana waraabanii hedduu nama garuu warri dhufee jaarsa kiyya naa qormaati jedhu sun sirrii miti. Itti yaadu. Waliigalatti yoo dhiirota amma keessatti arge keessatti namni dhugaatti yaanee dhiirri miidiyaa kana irratti sirrii yaada namni ilaalcha gaarii dubartiidhaa qabadhee yaadu siidha waan baay'ee sirraa baradhe. Wanni kun baay'ee miidhaa qaba. Maaliif namni tokko kama jaartii isaa sanuu akka namni hin dhageenye barbaadu jira. Dabartichumaan jaakii eenyuun naafattana dheeshuma san waame immoo jaakii yafattansiise. Kaza kanuma anaafoo. Maal jechuun? Jaan qabdaa ture yoo Ingilizii abar. Sanuu mucaa biyya keessaniin qabachaa. Arsenaal immoo. Innaa achirraa dubbiin sanarraan jammarte malee itti yaadeen finne baay'ee. Okay. Amma akkamitti argite sagantaa kee kana? Ana akka kiyyaatti dasna'edha yaane nama hedduun ifa baasee nama hedduun yaani jireenya dukkanaa keessa isaan baasee gimmaashnis itti miidhamee gimmaashnis immoo irraa baratadhee yaadaan ati akka keetitti maalirraa yaadde yaani gaariidha moo gaarii miti karaa tokkoon miidhama qabaa karaa tokkoon immoo gaariidha dhee yaada yaa karaa miidhamnis ni jira immoo gaariinis jira. Jalqaba irratti wanti abbaan hojjetu kamuu abbaaf sirriidha. Kan inni beekame ani lama fakkeenya taa'ee si wajjin haasaa jiraame. Ansi waliin haasa'uun anaaf sirriidha. Kana laayivii seenuun anaaf sirriidha. Gastii nama galchuun anaaf sirriidha. Nama birootiif yookiin ammoo sirrii ta'uu danda'a. Sirrii ta'uu dhabuu danda'a. Namuu ilmi namaa kun wanti adda isa godhu yoo jiraate waa yaaduudha. Waa yaada. Akkuma bifti isaa garaagaraa ilaalcha garaagaraa qaba. Filannoo garaagaraa qaba. Akka tokko yaaduu hin danda'u. Mee koppii linkii godhaa yeroo tokko garuu jedhumaan. Innaa akka tokko yaaduu hin danda'u. Anammaa tokkoffaas nama wal jaalannu nama wal kabajjinuudha. Osoo waan dogongoraa wayiitu iyyuu dalagdee miidiyaa gubbaa sitti himu. Bilbila kee hin qabaa. Facebook aan firendiidhaa dawwalee sitti himuu danda'a. Wanti hin taane wayii yoo jiraate jechaadha. Dirqama osoo bilbila kan kee qabu osoo Facebook asii barreessuu danda'u. Viidiyoo sirratti waraabaa nama fakkeenya. Osoo dogongortee yoo sirrii miti. Maaliif miidiyaa irra dhufanii nama arrabsuu fi nama xiqqeessuu fi waan badaa namni dalagee tokko yookiin waan ofii bada jettee itti amantee fi nama hawwaa jechuun sirriidhaa miti. Tokkoffaan kanatti amana akka nasriititti yoo na gaafatte jechaadha. Osoo balleessitee iyyuu miidiyaa gubbatti sitti himu. Waan tolchite ammoo sitti himuu hin danda'a. Miidiyaa gubbatti jechaadha. Amma ati akka nama daldalaa tokkotti fakkeenyaaf waan barbaadde daldaluu dandeetta. Mana uffataa banatuu dandeetta, mana nyaataa banatuu dandeetta, mana rifeensaa banatuu dandeetta, dhaabbata feete banatuu dandeessa. Garuu waan ati banatte san ammoo sirraa bitatuudhaaf ka dhufu maamilli kan keessuun yoo meeshaan kan keessuun ta'eef filatee bitatu yoo hin taaneefi bakka isaa ta'uu deemee bitatu mirga qaba. Anamma sirraa rakkoo takka illee hin qabu. Sagantaa hojjettu kana irratti sirraa rakkoo takka illee hin qabu. Qeeqa takka illee hin qabu. Wanti ati balleessite illee hin jiru. Anaaf. Namoonni garuu mana kee dhufanii abbaa warraa kiyya naafatanii jedhanii bilbila si kennan sun isaan irraa garuu yaada mataa kiyyaa hin qaba. Tokkoffaa yaadni kee maali yoo naan jette na dhagaartaami? Tokkoffaa amma argaa turan viidiyoo laayivii illee hordofnee viidiyoon arga sirriitti ilaalee xumuree irraa ba'a. Maaliif waa irraa hubatu barbaada waan ta'eef. Ati nama waggaa 9 waliin jiraatte tokko laayivii gubbatti namaa naafatanii naa qormaati na jaalatamu nan jaalatu amanamaadha moo amanamaa mitii naa qormaati jedhee namni jaarsa waggaa 8 waliin jiraatu bilbila si kennu sun waggaa 8 kana shakkaa waliin jiraate jechuudha. Waggaa 8 kana guutuu osoo amanii waliin jiraatte jechuudha. Namuma hin amanne waliin saanii tokkorraa nyaataa turte jechuudha. Namuma hin amanne waliin siree tokkorra bulaa turte jechuudha. Namuma hin amanne waliin maallaqa waliin dalagataa turte. Haawu
akkamitti yaadeeti namni kun nama waggaa 8 waliin jiraatte akkamitti namni itti bilbilee akka inni si jaalatu sin jaalan akka inni amanamaa ta'eef amanamaa hin taane qormaata. Inni amanamaa ta'uu danda'a abuu danda'a baay'ee inni qormaata ta'uu danda'a masfartii isin keettan sanii ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a. Yookiin waanuma sanuu nu banne bilbila waan ta'eef homaa arge zabarraqee bu'uu danda'a bilbila keessaa. Garuu namni naa qormaati jedhu sun anama fakkeenya jaartii qabaame jaartiin tiyya naa qormaati seenaa siin jechuu dandeetti. Garuu waggaa 5 waliin jiraatte waggaa 5 kana guutuu osoo naan amanin na waliin jiraatte jechuudha. Seenaa qormaati jechuun. Na amantii yoo ta'e garuu an qormaata muyyuun qabu baay'isee qormaataafuu dhiyaatu hin qabu. Kanaaf sagantaa kee irraa rakkoo takka illee hin qabu anin sagantaa bareedaadha ati nama miidiyaati kontantii mataa keetiitiin dhufte istaayila mataa keetiitiin dhufte sappoorti si godhan baay'isee siin boonallee waan bareedallee dubartiidhallee abshirii siin jedha. Garuu namoota dhufanii waan san godhe jedhanii garuu gaafiin kiyya karaa iftoominaatiin jaarsa kee waggaa 5 waliin jiraattee waggaa 6 naa qormaatee taanaan waggaa 5 osoo namanii waliin jiraataa turte jechuudha. Ishi gaafadhatama gaafii kee. Dhiifamaa asirratti immoo as gaafadha. Namni hundumtuu gaafa wal jaalatu wal fuudhu soo ta'e wal jaalateetu wal qorateetu wal bareetu wal fuudha. Maatiinis akkasuma baree gaafa duraa nama gaarii ture maatiinis ni beekaa tan ishiitis tan isaatis gaafa kana namni biyya keenya keessattuu ni beekta keessattuu warri Itoophiyaa jiru niitii fuudhanii kaa'aniitu biyya Arabaatti ergatan. Kana hundumti keenya ni beekna. Gaafa kana biyya Arabaatti gaafa ergitu gaafuma isheen aeropilaanii kolturraa eegalee kalaas achumatti dhumatti jaalalli. Maaliif hin jedhee namni hedduun shamara biyya Arabaa ergee ka'eet inni ofiisaati jireenya mataa ofiisaa Itoophiyaa keessa jiraata. Isiin mana Arabaa keessatti gubattee birreessitti ergite. Shakkiin kana keessatti kan galeef nama waggaa 9 waggaa 10 walii taa'e akkamitti shakkee isa jettee fi andeebii tokko akka kiyyatti akka seenatti si deebisaa achumarra gaaffii xiqqoo si gaafadha. Jiddumaan koomentii takkaallee koomentiin taane mana kiyya jala barreessinaan bilook isin godhaan. Yoo isin ta'e taa'aa naamusaan dhaggeeffadha yoo isin taane deemaa malee koomentiin taane as jala barreessuun mirga takkaallee hin qabne. Kan waadaa kiyya. Koomentiin laaluu godhanii ani samaa. No siifiyyuu miti namni anaa kabajaa qabu fakkeenyaaf nama mana kiyya seeneef illee kabajaa qabaachuu qabu. Abbaa tuffatan jalatti ilma dhaanan jedhan. Kanaaf yoo isin ta'e daawwadhaa naamusaan yoo isin taane get out. Itti fuuf yaada kee. Tokkoffaa irratti gaaffii kiyyaan itti fufaa achi deebisa. Gaaffiin ani si gaafachuu barbaadu amma dubartoonni biyya Arabaa jiran kun gaafa waliin biyya Itoophiyaa keessa waliin jiraachaa turan nama gaarii turee wal amananiitu wal jaalataniitu walitti dhufan. Gaafa kana ishiin biyya Arabaa deemtee inni immoo Itoophiyaa keessa gaafa jiraatu dubartiin takka gaafa waa shakkitu waan xiqqoorraa zimbilootii miti kan fattantu. Anamma karaa dhuunfaa kiyyaatiin jaalallee kun affattana karaa dhuunfaa kiyyaatiin karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin banadhee sagalee jijjiiree barreeffama jijjiiree akkasitti affattana nama akka kiyyatti. Namoonni hedduu maal shakkii keessa ani inni Itoophiyaa keessa jiraata ani kana jiru biyya namaa keessa maalirra akka oolu maalirra akka bulan hin beeku. Dhageesse an biyya Arabaa keessa hin jira. Isa kanatti anis gaafadhu otoo si'iitii nama tokko fagoorra kan jirtu dhugaadhaatii nama ofii amanamaa ta'uu dandeessa. Garuu akkamittiin nama tokko asii gamatti ilaaltee dubbiin jira oduu jira mana jira akkamittiin amantee ta'u waliin jiraachuu dandeessa. Taa'ee otoo immoo bakka fedhe haa jiraatu walirraas fagoo haa jiraan. Namni tokko gaafa si gaafatee dubartii biraa maaliif narratti waamta? Dhugumatti yaa nama dhugaa erga taate. Intilaa baluu bakka akkasii jiraatti bakka akkanaa jiraatti akkasii maaltu fide? Yaani asirratti nama waggaa 9 kanatu gaafa akkas jedhameen bar abaluudha jedhamti biyya akkanaa jiraatti akkana jetti maaltu fide? Gaaffii kana naa deebisi. Ayyee bareeda gaaffii keetii fi jalqaba irratti namni biyya garaagaraa jiraateef jaalalli namaa hin dhumatu tokkoffaa. Biyya garaagaraa jiraate jechuun isii fakkeenya biyya Arabaa ergate jechuun jaalalli isii qabu dhume jechuudha miti. Garuu hoo namoonni tokko ni jiran namoonni akkasii illee ka maallaqa isiin dalagdee ergitu qofa irratti xiyyeeffatan ka bu'aa qofaaf barbaadan haadha manaa isaa haa ta'uu jaalallee isaa haa taatu nama biyya alaa ergate san maallaqa qofa kan irraa barbaadu hin jira dhugaadha.
ka itti jijjiiramu hin jira. Ka birri isiin ergitu hin deemee dubartii biraa waliin fata jedhu hin jira. Garuu hundaa miti. Siigalee nama hundaa miti. Nama hundallee akkas jedhanii fudhatuun ni ulfaata. Tokko gaafii na gaafatteef. Lammaffaa ati osoo si taate maal goota ka jetteefi ani jalqabumarraayyuu nama waliin jiraadhu hin shakku. Eega shakkee booda garuu waliin hin jiraadhu. Dhukkubsataa jiraatu hin barbaadu waan ta'eef. Fakkeenyaaf ejjannoon inni sirriillee nama waliin jiraattu amantee waliin jiraatu. Waliin hin jiraattu hin shakkitaa gargar bahu. Maasalaama. Nama kamiifuu gabaan bilisa waan ta'eef. Kana jechuun nama waliin jiraattu shakkaa waliin jiraatu caalii dhukkubni dhukkuba caalii hin jiru. Nama guyyaa irraa summii nyaatu. Namni nama waliin jiraatu shakku. Yoo hin taane shakkite naan ta'u jetteemi baafatu. Walumaa galattee jechaadha. Gaafii na gaafatteef deebiin kan. Ammallee dabalataan. Namoonni ammoo ijoollee dhugaadha. Biyya Arabaa ergatee isiin gola madaamii keessatti shintibeetii hambaa dhiqaa oolaa meeshaa namaa dhiqaa oolaa ijoollee namaa waliin mataan dhukkubaa oolaa. Siigalee inni ammooyyuu dubartii biraa waliin qabeenya isiitiin achitti fataa jedha taanaan waa tokkotu jira. Addunyaa kanarratti Rabbiin waan wahii nurraa hin fudhatu. Fudhannaan garuu bakka nu buusu malee hin hafu. Tarii namni jireenya kee fuulduraatiif si hin taane maallaqa kan keetiif dafqa kan kee nyaatee Rabbi jireenya kee keessaa dhiqee baasuu danda'a. Xuriidha jecha namni sun. Birrii saniin dhiqxee of keessaa baasta. Bagaa sanaa ol hin deemin namni jireenya namaa keessatti siigalee jireenya namaa keessatti nama miidhu tokko daftee eenyummaa isaa bartee baay'isee amma dubbiin xiqqoo namaan deemaa beektaa seenaa. Nama si miidhu tokko nama si hin fayyadne tokko amma gaafa eenyummaa isaa baree namni gargar bahuun itti dhagamaa hin gadda hin cinqamaa beektaa. Garuu dhugaan jiru tokko maal inni seetan guyyaa gaafa nama san gargar baatuuti achi booda osoo ka jireenya kan kee keessa namni sun turu taateeti miidhamaa fi cubbuma inni sirra hojjetu dabalamaa deema malee sana booda bu'aan inni sii buusu hin jiru. Guyyama gargar baatuun sanirraa already alhamdulillah jechuu qabda galata waaqaa jechuu qabda. Maaliif sanaa ol jireenya kan kee keessa turuun miidhaa yoo taate malee bu'aan sii buusu hin jiru waan ta'eef. Walumaa galatti namni ilma namaa nama si wajjin dalagadhee jireenya kiyya jijjiiradha jedhee uf danda'ee sillee danda'a jedhee si amanee jireenya ofii dhiisee bultii ofii dhiisee biyya ormaa deeme ganuun dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi duniyaan sunillee ni dhumatti jireenyi sunillee ni darba. Irra caalii miidhama nama fakkeenyaaf akka ifa sii ta'utti seena siifi warra nu daawwataa jiruufillee shamara biyya Arabaa jirtu. Tasiif amanamtee sillee jijjiira ofillee jireenya keenya boruu jijjiira jettee biyya ambaa baate takka. Ati Itoophiyaa teettee birrii isii nyaataa itti jijjiiramuun isiin birrii sana boruu dalagdee argatuu dandeetta. Ati garuu nama akkasii umrii kee guutuu hin argattu. Sababni illee tokkoffaa cubbuu isii irratti hojjete sana Rabbiin sii kafalu malee hin hafu. Rabbi yoomillee miidhamaa wajjin Islaama ta'e. Kiristaana ta'e, Amaara ta'e, Tigree ta'e, eenyuun illee ta'e. Miidhamaa wajjin birrii ati dafqitee dalagdee fudhatee deemuu danda'a. Maallaqa san nyaatee si ganuu danda'a. Garuu tokkoon namaallee namni haqa namaa nyaatee waadaa namaa nyaatee nama isa jaalatu ganee milkaahee sadarkaa guddaa gahee hin jiru. Awwal ishee dafqa namaatiin eessallee hin geettu. Nama si jaalatu illee yoo ta'e. Hagi inni sii hayyamee sii kennee waan waliin godhannetti sanillee yoo waliin godhatte malee isarraa dhiibdee baastee kophaa keetitti mustahiil dastanyaa taatee gammaddee jiraatu yoomillee hin dandeessu. Kanaaf yoo yaada kiyya mataa sii hidhu namni nama gane hadha bollee borullee hin milkaahu. Ka'umsarraayyuu nama si jaalatuuf si amanamee si waliin jireenya jijjiiradha jedhee si amanee biyyaa bahe tokko ganuun situ nama san dhaba malee anamma Itoophiyaa jiraa jennu haati manaa biyya Arabaa wayii deemti biyya ta'e tokko jireenya kiyyaaf keellee jijjiirattee biyya biraa deemti. Sana booda an Itoophiyaa taa'ee isii gana birri isiin ergite san nyaadhee yeroo muraasaaf ittiin bashannanuu danda'a maallaqni dhumata garuu isii zalaalamiif dhaba. Kanaaf
Inumaayyuu miidhaa fakkaata malee lamni sun rizaaltiin dhugaa yoo laalame miidhamaan guddaan isa ta'a. Akkamitti yoo jette addunyaa kanarratti irra kisaaraa caalu nama dhugaan si jaalatu dhabuudha. Waan feete duniyaa kanarratti deebitee argatuu dandeetta. Maallaqa argatuu dandeetta. Siigalee barattee irra deebitee beekumsa argatuu dandeessa. Buzuu nagar littaaganyite cilaalle. Nama dhugaan si jaalatu dhabnaan garuu umrii kee guutuu kisaaraa caale nama si jaalatu ganuu fi nama dhugaan si amanuuf si jaalatu dhabuu caalee kisaaraan agas gahee hin jiru. Kanaafuu miidhamaan isaayyuu guddaa jechuu barbaadeeti. Gaafii biraa qabaatte itti fufuu dandeenya. Okay. Galatoomii sooni akka yaada keetitti ammoo waliigalatti iyyuu dhiirota amma keessatti arge keessatti namni dhugaatti yaanee dhiirri miidiyaa kana irratti sirrii yaada namni ilaalcha gaarii dubartiidhaa qabadhee yaadu siidha jechuudha. Baay'ee waan baay'ee sirraa baradhe kana duras baay'ee tokko waan baay'ee sirraa baradhe si yaadni ati namaaf qabdu yaadni ati dubartiidhaa qabdu akka kana miti hundi akkas miti. Hunda miti hundis akkas miti. Innaa amma ani jechuu barbaadu kanarra akka isa nani hojjechaa jiru irratti miidhaa jiraatu malee faayidaa hedduun argeena. Lamisaale nama niitii irratti fuudhee Itoophiyaa irraa qabu nama lama amma nama anan harka dhaqee keessan nama jajjabeesse yoo jiraatin dingata lubbuu isaanii obbaasan jedhee nama 3. Dingata daa'ima 2 godhatteetu biyya Arabaa deemte. Hajiraatte waggaa 5. Inni niitii Itoophiyaatti fuudhee waggaa 5 kana keessatti daa'ima takka dhalcheet daa'ima takkatti garaadha qabdi. Niitii isaa lammataa. Isiin kana quban qabdi by the way. In beektaa inuma haasofsiisa birriin kasheetii daataa guutee isaa 24 haasofsiisaa oola. Sana booda ishiin quban qabdu garuu galuudha xiqqootu hafee shakkii wayiitii irratti argiteetu yookaan immoo namni waa itti meetu jalqabdi wanta kana. Gaafa wayii silkii dawwalee fitiin jette karaa keessa gaafannaan halkan na jalaa kaaste dubartiin jennaan silkiin irratti cufanii bulanii ganama san dawwalee gaafadhaan chaarjii irra bulee naan jedhee tashakkii sanarraan eegalee jette. Dhageesse? Sanarratti jammartee dubbiin achi shakkii keessa galtee dhufteef qormaattee akkuma sana jaartiin koo abaluu jedhamti boota akkana waliin jiraachaa jirra. Egaa wal fuunee hagana daa'ima haganaa walirraa qabna amma akkas jedhee waan hunda himee jechuu mucaan. Quban qabu isiin takkittiin akka laayivii korra jirtu. Kazaa achi mucayyoon bishaanuma taatee baay'ee tokko rifattee abbaa wajjin waamee biyya ishii wajjin dhaloota ishii waliin waame waan ta'eef mucaan baay'ee bishaan taateennan yaani miira keessa galtii dubartii wantoonni hin beektaa miira daftee ani birrii waggaa meeqaatti baasee ani asitti daa'ima keenyaa guddisadhee mana amaletteennan ni sodaadha beektaa kana keessa namni lubbuu ofii yoo baase anatu itti gaafatama waan ta'eef karaa keessa dhaqee sii dubbise. Achi bilbila irraa fudhadhee akkas maali rakkinni kennaan akkanatti erga wal fuunee daa'ima 2 irraa godhadheetu nama biyya Arabaa deemee amma galiitii jedheen asitti hin hafini Itoophiyaa galii taragaagga'iitii waan inni keessa jiru dhugaa moo soba ta'uu laali jedheen akka tasaayyuu sulumayyuu galuudha torbee tokko tafe mucayyoon kun galuudha torbeen tokko isaaf hin dhufin jedhaan immoo ila hin dhufin xiqqoon hojjedhuudhaan dhageesse xiqqoon hojjettu waan qabanne hin qabnu birrii natti fidde mana xiqquma tafe mana ittiin xumurre minaamnadhaani suuraa garaagaraa ergaaf suuraa manaa jechuun garuu inni mana ijaareera garuu maniitii biraa irratti fuudha. Kazaa lakki dadhabe jettee amma isa galtu kana namittuu ni mujettee dhoksiteetu galtee jechuudha. Gaafa Itoophiyaa galtu mucayyoon sun hamma firdi beetii zooraa jirti Itoophiyaa galteerti baay'ee dhuguma daa'ima ishii sana fuudhee maatitti galche gaxariitti daa'imni ishii sun gaxarii jiran inni kan jiraatu niitii biraa wajjin Adaamaa. Inni kan jiraatu mana birrii ishiin ijaartee mana ishii keessa niitii biraa wajjin Adaamaa jiraata daa'ima 2ffaa garaadha qabdi akkuma jedhu.
dhugumatti waan kuni nama akka marrajaatti dhugaadha wantan argadhe keessa yoo jiraate dhugaadha namatti aman nama sadii naman karaa keessa dhaqee diingata of ajjeesanii jedhee kana naasofsise nama sadii jechuudha. Wanti kuni namni biyaansi kan darbeera baay'ee namni kan darbe maallaqa sitti baastu lubbuuf ofiitis waan barbaadde haa kennituuf kan darbeera. Gara fuulduraa otoo isaanii cunuunfatanii ittiin deemee waan kanarraa namni hundumtuu itti yaadee namni biyya arabaa jiran kun immoo keessattuu maallaqa keenyan deemanii hin beektame itti yaadeetti biyaansi shakkii keessa galee akka irraa of eeguufi inni nani dalaguutti jiru. Keessattuu namni waggaa 13 dalagde wayiillee ni jirti. Waggaa 13 dalagdee fuulli ishee gubatee nama fakkaattu daa'ima 4 biyya gootee inni ammallee niitii bira irratti fuudhe kan eege ani marraja hojjisiifan fidanaa sir. An akka seenatitti jechuudha. Wanta kanarraa argadhe kana keessatti miidhaan yoo jira jette immoo ijoolleen of ajjeesuu dandeessa amma kana keessatti rifaatuun kaleessa faama mucayyoo wayiin arrabse cirraashis hin beeku maannash manaamana dhemmoo xotti godhe arraba namni arrabsine arrabse abbaan manaa ishee jechuudha. Mucayyoo sirrifattee bishaanuma taate bakka ishee galatoomittee buute ammas nannaqe jechuudha. Isa saffaama lubbuu of baasuu dandeessi kana keessatti miidhaa kun amma karaa kiyyaatti immoo akka isaan of hin geenye amma hin dandeetti nan gorsa akka isaan of hin ajjeesne. Kanaaf wanta miidhaa caalaa. Wayi bira jiraattee lubbuu keessa qabuu dandeessaati. Qabuu hin danda'u malee tamiira keessa galtee tarkaanfii wayii hin fudhadha jette lubbuu keessa qabuu hin dandeettu. An takkitti ilaalree fulleessi waan an siin jedhe kanan dagate ati akka nama fakkeenya mana dhaabbata daldalaa tokko banateetii siin jedhee jira. Dhufanii sirraa bitatuuf dhabuun mirga isaaniiti. Rakkoo takka si wajjin hin qaban. An wallahi osoo rakkoo qabaattee dhufee sitti himuu danda'a dhiisiin jechuu danda'a waan kana. Rakkoo si wajjin hin qaban. Garuu namoota dhufanii ijaarsa kiyya naa qormaatan jedhu garuu hardallee borullee dhugaa tokko sitti hima sirriidha jedhee hin amanu. Maaliif ila awwaarra durra yoo awwaarrillee biyyatti galtee mana isaanii keessatti kophatti itti seenee aboo anjaartiillee fuudhee jira birriillee fixee jira sillee sin jaaladhu jechuuni wayya. Takka lammaffaa warroota mana keetti dhufanii jaarsa kiyya naa qormaati jedhan mirga isaaniiti maaf to'anu gaaruu lama jaalatuun hin ta'u addunyaa kanarra. Naa qormaatettemi gizeema qormaateettu sanuu waa lamatu jira. Wayi qormaata darbuu wayi qormaata kufuu akkasumas miseenaa lamaanuma kanaaf. Wayi qormaata darbuu wayi qormaata kufuu. Dhayixee qilqil jettee naa qormaati eegasiin jette ati hojii kan keeti dhayixee qormaattee fimi yoo jaarsisii qormaata illee kufe sabbaruu rizaaltii waan sanii danda'u lama jaalatuun hin ta'u waan ta'eef. Dura konfidensii qabaannaan nama 3,000 nama 4,000 daawwatu sanirra dhayixee bilbila isaa laayibii irra osoo namni hundi dhaga'u sii kennitee sii galee namni meeqa 1,000 osoo dhaga'u sii kennitee naa qormaati siin jetteemi. Okay, ati qormaatee fimi. Ammoo seenaa dhugaa rabbii sibichaaf osoo hin taane namoota amma nu daawwataa jiran kanaaf illee wallaahi keessattuu kakadhee sitti hima. Addunyaa kana keessatti keessattuu bultii keessatti fuudhaaf heeruma jidduutti jaarsaaf jaartii jidduutti hirdhina tokko osoo hin taane hirdhina 99 jira. Aare jedhanii yoo keessaa baasan midhaamaa jedhan. Jaarsaaf jaartii jidduutti amma fakkeenyaaf ani hiriyyaa dhiiraa tokko yoo wal dhabee biloo gochuu danda'a, irraa goruu danda'a, waliin haasa'uu dhabuu danda'a, walirraa cinnee hafuu dandeenya. Jaarsaaf jaartiin qursii irra wal loltee nyaata waliin nyaatee kaatee misaa garuu nagamaan kootu misaa nyaadhu siin jetti. Atillee dagatte. Niitii teetiin hin hammaattu, jaarsa keetiin hin hammaattu. Rabbummaan yeroo uumu gidduu jaarsaaf jaartii kanatti beeyta osoo walitti illee aaranii qalbiin isaanii kun akka qiimii hin qabanne, akka garaa walitti hin jabaanne godhee rabbi uume. Silazii
namni bultii keessa yoo waliin jiraatu gahumsa bichaan miti. Baxaam itti hirdina baay'ee kafar walii godhee waa hedduu wal danda'ee kaan wal gorsee kaan waliif dhoksee kaan waliif obsee seeruma Oromootitti yoo mammaakan bultii waa sadii hin horatanii jedhan. Tokko wal gorsuudha. Lama waliif obsuudha. Sadii waliif dhoksuudha. Jalqaba haadha manaa tanteeti yoo wal dhabde ta'awwala wanti dogongoraa sun jaartillee jaarsaan wanti kun sirrii miti jechuu innillee isiidhaa wanti kun sirrii miti jedhanii wal gorsu. Kalammataati walii obsu. Gorsa saniinuu waan sirroofne taate carraa walii kennitee waliif obsu. Sunuu daddaababee waliif dhoksu. Bakka wal sattartee irra walii dabartee garaa walii badhattee qaamni sadaffaan jidduu namaa yoo seene baafate wanti sun. Amma dheengadda mucayyoo takka laayivii irra taa'ee dhageeffataa turan sagantaa kee irratti. Gadin seenuun alarraan taa'ee dhageeffadha. Nama 3,300 maaltu ture. Jennaan qabdaa haadha manaa jettanii gaafattanii hin qabuu jedhee deddeebitee gaafattee hin qabuu jedhee achi booda isiin namoonni si dubbisa okay dubbisi jetteeni abboo na beetteere minaamin itti konfidensi maan akkuma nama labaa sadiin bilbila konferensii naasaa ruutiin nama 3,000 irra ittaasatti siin beeknee jedheen sagalee kanallee hin beektu jettaadhaatti siin beeknee jedheen mucayyoo ijaabattu takka jechaadha. Sagalee akira bakka dideetuma beeyta homaa amanuu dadhabee jechaadha. Dhugamatti illee hin beekne ta'uu danda'a. Maaliif? Sagalee qajeela kana amma ani yoo akkana dawwalee namaan heloo jedhuu fi sagalee laayivii keessaa no yaada kiyya kabarila sagalee laayivii keessaa asiin laayivii asiin bilbila dhugamatti illee yeroo sanii amma isiin bilbila namaa keessaan dawwaltee na qormaattiyyuu jedhee yaaduu dhabuu danda'a. Garuu dhugaan jiru tokko maali? Haadha manaa yoo qabaatte hin qabu wanti nama jechisiisu hin jiru. Nama itti saalfatu tokko yookiin walumaan jiraatu dhabuudha dursitee ta'u. Eega waliin jiraata jiraatee yeroo amma dawwaltee haadha manaa qabdaa sagantaa maalii jaalalaa jedhama sagantaan keessa? Dambalii jaalalaati? Qormaata jaalalaa. Qormaata jaalalaa ta'ee hin beeku maalirraa sii dawwalootti gaafii jalqabaas gaafadha maali? Jaarsa qabdaa? Jaartii qabdaa? Achumatti dhumatu qabaa ture mootuun sun. Eeyyan hin qabaa. Kalaas. Hin qaba. Eenyu jedhamti? Wallaahi osoo ana taate. Maa waakkatanidha barmaa waakkatanidha. Sagateedha namni tokko sagateedha. Dhiirri hundi dhiira taatee surree godhattee jira jechuun dandeettu ati baay'isee sii galee. Tokkoffaa ijoolleen ammatitti qormaattu kun baadiyyaa keessa fa'aa jira sii galee. Haasaa namaa irraa iyyuu hin beektaa bara namni tokko amma filxii yoo naasoo iyyuu hin beektaa. Ijoollee baadiyyaa ta'uu danda'a yookiin ammoo namuma wannaa wayii ta'uu danda'a yookiin si'uu amanee maalummaa isaa kana sitti himuu dhabuu barbaaduu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko jaartii qabdaa eessa jirti biyya alaa jirti yookiin warmakiin nama buutaa biyyatti nama hidhanii fa'aa yookiin birrii fi biyya alaatti eega nama qabaatte siyaa galchanii jedhuu danda'a. Ijoolleen ammatti itti dawwaltu kun gariin naannoo waraanni jiru keessa ijoollee naannoo sanii dhalattee guddatte ta'uu danda'a. Gariin naannoo warra mootummaatu sodaatu danda'a. Kun warra bosona jiru sodaatu danda'a. Maaliif jaartii qabdaa eessa jirti Dubaay. Inni sammuu isaa keessa ka dhufuuf yeroo sanitti warri kun na butanii gaaratti na galchanii birrii naa hawwalii. Dubaay tajirtu san jaartii tante birrii ergii siisii naan jedhu barbaadan ta'uu danda'a. Rakkoo inni irraan gahuu barbaadan jedhee waan wayii yaadee wanta jechuu danda'a. Waa akkatuu danda'a beektaa. Kanaafi I don't know wallahi ani hin beeku seenaa teennaa. Garuu ni atama waan kana bu'aa buusee reette moo kisaaraa fidee reette yaaddaa akka yaada gadeetti jeneraal erga. Ani sitti meera. Akka kiyyaatti sitti meera waan kana sitti meera akkuma sin jedhee namni akkas jedhee jira yaa tokko amma amanuu dide dhiyoo kana maaliif jennaan bar waraana kanatu nu dararaa jira lakkoofsi eessa akka biyya arabaatti dawwalamuu barraanan sitti hime malee silaa Itoophiyaa keessa ta'e sitti himu sababbiin isaa ani sodaachuu jirra Itoophiyaa keessa ni beektaminaan jedhee ani itti jabeessee jennaan jechuudha. Yaa waan akkanatti of sodaatanis ni jira laakiin immoo jiraatus bilbilli eessarraa akka dawwalamanii beekanii
Maceen biyya Arabaa keessa wanti akkasii jira yaadu deebisee nama hunda miti akkas godhus. Innaa isaan dhiironni tokko tokko isuma otoo sagalee bilbila keessa hin dhaga'amu isa jettu no. Naasir asirratti hin fudhadhu. Eenyumtuu jaalallee ofii yookaan haadha manaa ofii sagalee tarii. Ni dhaga'ama sirriitti itti dhaga'ama beekati namni sagalee haadha ofii. Okay, numa jijjiirame iyyuu sin beeku abaluun jedhama gaafa jettuuno abaluun jedhama akkamitti na wallaalta maqaasii gaafa dhooftus sin beektu Naasir gaaffii. Hin beektu. Ekko abaluun jedhama ani abaluudha akkamitti na wallaalta gaafa jettee deebituuf sin beeku gigim sin beekan. Kana jechuun nama hedduu yaani tarii jaalalloota hedduu waan qabuuf keessa waan nama wallaale waliin. Atamma yaadni kee maali takkitti osoo jeneraalii fi raga xaallee carraa kennaa fi yaadni kee maali amma fakkeenyaaf waan kana itti fufuu karoora qabdamoo ayi wanti kun booddee miidhaa qabatee dhiisoddamoo. Miisitti meera akkuma dura sin jedhe miidhas ni qaba faayidaas ni qaba. Miidhaan inni qaban akka kiyyaatitti akka seenaatitti warroonni waan kana dhaga'an tarii isaan kaadanii yookaan niitii biraa irratti fuudhanii waan meeqa kan godhe sun hin miidhaman. Lubbuu ofiitti irratti dabarseetu lubbuu ofii irratti fudhachuu tarkaanfii fudhachuu ni danda'an. Kun hin miidhadha. Otoo dhaga'uu baatanii wanti jedhamu tokko gaafa san oduun qoruu fi baadhee wanni jedhamu jira. Faayidaa inni jedhu immoo shamarri ganaa kana dura kan darbeera. Kana booda namni hunduu shakkii keessa galee otuma namayyuu dubbii kana nan dhaaba jedhee namni hundumtuu bareera. Jaan kiyya nama akkamii ta'ee birrii ofii harkatti qabachuu yeroo ofiitti fayyadamu namni hunduu yaani injiraa miti of irraa of eeguun jedhee tayyaadhaan akkasitti faayidaa hedduus qaba miidhas ni qaba. Kanaafuu parsentiidhaan kaa'e dhibbarraa parsentiidhaan kaa'e. Faayidaan parsentii meeqa miidhaan parsentii meeqa? Faayidaa parsentii miidhama qaba baay'eessa. Namni amanamaan hin jiru akkuma argite amma nama ergan jammaree waan kana ji'a tokkoon kana keessatti nama wallaahi dhugaan sitti nama amanee dhugaan jaalallee kiyyaa baay'een jaaladhaadha manaa kiyya jedhee naa amanee dhugumatti jaalala ofii qabu ibsee yoo jiraate parsentii 10 hin taatu. Nama dhugaa argi keessatti. Kanaaf miidhama turre baay'ata. Waan parsentii dhibbarraa 90 miidhaan baadhatu itti fufamoo hin dhiisan. Waan parsentii dhibbarraa 90 miidhaa qabu itti fufamoo hin dhiisan seenaa. Naaf hin galle yaadni kee? Waan parsentii caalaa miidhaa qabu itti fufanii hojjetamoo ni dhiisanii yaadiin kee. Ni dhiisan. Ani garuu amma maaliif hin dhiisne waan kana dhiisuuf hin ture qaata Naasir. Garuu maaliif hin dhiisne ani jireenya kiyya irratti xiiqidhaan nama xiiqinna qabin jaalladhu nama tokko ani yoon balleesse dhufee yoo na gorse waan kana dhiisi yoo naan jedhe nan dhiisa amalaan jaalalaan. Yoo namni sun naqeeqe yookaan immoo suuraa kee gadi gargalchee wanta hin jirre wanta hin goone godhee na arrabse miidiyaa kanarra torbee tokko caalaa naqeeqaa turan na arrabsaa turan xiqqaa guddaan wanti isaan hin jenne wanti hatta viidiyoo kiyya barbaada birriin sii kaffala viidiyoo seenaa fidi kan jedhe jira viidiyoo laayivii irra taa'ee dhugaa rabbii sitti nama akkanaa ture silaa ani otoo dubartii badduu ta'e raadhaa irra ani mataa kee gadi qabee nama deemu ture. Eenyummaa kiyya viidiyoo maal eegalama viidiyoon kan kee eegalama laayivii viidiyoon asirra jira miti viidiyoo biraa maal barbaadama? Viidiyoo isaan kan barbaada viidiyoo biraati wallaahi birrii Itoophiyaa birrii 500 sii kenna viidiyoo seenaa yoo nuuf fiddan isaan malee nurraan dhaabbattu jechaa turan. Ani waan xiqqaa guddaan jaarsi viidiyoon irratti waraabaa waan tureef mee eenyu akkana dhiisisu ilaalaa jedhee namatti. Baanaa barreessan koomantii alaanuu beekaatuma qalbiif jedhaan jedhe. Ani tokkoffaa seenaa ani tokkoffaa waa tokko sitti himu addunyaa kanarratti abbaan itti amanee waan hojjetu irratti mirga qaba. Ani akka keetii yaaduu hin danda'u ati akka kiyyaa yaaduu hin dandeettu. Ati sagantaa barbaadde qabattee miidiyaa kanarratti sii galee sagantaa laayivii irra qullaa sirbuu mana seenaatitti isinii qopheessee jira. Koottaa yoo jetteen mirga guutuu qabdu. Namni takka si dhoorguu hin danda'u, namni takka waasiin jechuu hin danda'u. Ani garuu mana kan keetti qullaa sirbuuf hin dhufu mirga qabaanillee dhaquu namni dirqiin na fidu hin jiru. Mana kan keetti garuu qullaa dhufee sirbee maana waraabanii jechuu hin danda'u. Maana qeeqan jechuu hin danda'u. Selezii ati rakkoo hin qabdu. Barbaadu itti fuufi. Barbaadu dhiisi mirga keeti. Kasi qeequ
barbaadu wanti ati hojjettu dogongora illee yaadee ta'uu danda'a hinaafaaf ta'uu danda'a namni kenna waa hedduuf nama qeeqa. Garuu warri dhufee jaarsa kiyya naa qormaati jedhu sun sirrii miti itti yaaduu qaba. Qeeqan Jaarsa kan kee isaanii Naasir asirratti ilaala. Qeeqan isaanii maal irratti beektaa? Ana irratti miti qeeqan isaanii. Nama dhufee gaafa duraa nama 10,000 ture beeki. Gaafa dura waan kana jalqabu nama 10,000 na daawwachuu ture. Isaan rakkina kan qaban nama na daawwatu sanarraa rakkina qaban. Anarraa miti. Akkamitti eessaa kun jala taa'ee akkana ta'ee jedhan jechuudha. Ani waan tokko uffata tokko yoo uffadhee dirqama uffata nan uffadhu kun asitti bareeduun qabu bara annatti bareedeen uffadhe waan ta'eef wanta nama tokko gammachiisudha wanti nani godhu hin jiru duniyaa tanarratti. Wanta na gammachiisu tokko narraa wada akkuma ati jette nama tokko amma warra naa daawwali jedhu kana shugguutii itti qabeeti miti. Ana lakkoofsa kee fide jedhee mirga isaanii dhufanii natti kennanii ammee maal godhe asirratti anan daawwadu qarshii kiyyaan kaardii kiyyaan sa'aatii koo gubee yeroo koo gubee daataa kiyyaan achirra taa'u mee as gubbaan namni giiftii shaantii bita kanaa kennu jiru achirratti ani natsuman daawwalu jira. Kanaaf namni tokko kan daawwales kanan itti daawwalus fiqaada nan gaafadha. Ayyamamaadhaa jedheen gaafadha. Yoo inni gaaffii sanaaf ayyamamaa miti jedhee irratti cufeen dirqamsiisee natti himtu malee jedhuun sunillee bar fiqaada nin gaafadha bar. Ati gaaffii tokko si gaafachuu fedha ayyamamaadhaa jedhaan okkee yoo naan jedhe lakkii yoo jedhe cufeen ammallee yaadni takkittiin siigan jeneraal Faatilee dubbata barbaada. Yaadni takkittiin siigan gastii kee keessa nama waliin guureen simploo namni ashqaabbituutu ijoolleen siigalee waan namni yaadin akka namni yaadu nama goote. Amma fakkeenyaaf dheengadda tokko eegaan laalaa ture. Gurbaan akkas jedheeni keessaa bahame eebanni addababaa irra sigatee addababaa irra sigane waan namni silaa buna dhugaa haasa'u kana laayii irra teettee haasa'utti faateen ta'e nakee jibduun tun beekta. Eebanni akkami akkana si godhe jetti beekta. Wanti akkasii sun ammoo indoom intala jaarsii jalaa qormaa tokko feesan akka isiin bakka cabxii gattu godhaa beekta. Muqatiidha laali inarjii dabalee wasan dafii fajjeesse jechuudha bara kana jechuudha. Eemanni akkama akkana nama godhan laayifii irra nama ganan laayifii ta'uyyuu hin beeku inni awwalshee. Inni tokkoffaa laayifii ta'uyyuu hin beeku. Takka amma dheengadda manuma kee keessa teettee maal jetti? Nama 3,300 irra si salphise. Inni 3,300 ta'ee laayifii ta'ee bilbila ta'ee reediyoon ta'ee telefoonaan ta'ee makiinaan ta'ee waan ittiin isaa dawwalan sanuu hin beeku. TikTokii ta'ee Feesbuuka ta'ee Yuutuubii ta'ee iyyuu hin beeku namichi sun. Kijibuu danda'a inni dogongoruu danda'a. Garuu miira mucayyoo sanii eeguu dhiisanii abshirii homaa miti ni darba dhiirri guute kabiraa hin argatta. Siif rabbi waan si yaade siif hin dhabu inni si ganullee kabiraa hin dhabamu jechuu dhiisanii abzaanyaw ashqaabaat na ta'u. Ijoollee akkasiisa walitti hin qabeen. Dubbadhu jeneraal. Asirratti akkasiidha garuu tokko dhalaasaa. Takka immoo kana dura inni irratti waamee jennaan konkaa jettee arrabsitee tumarraa gadi baatu. Wanti akkanaa kun nu kofachiisaa mamaa na dhabde malee naa miti kan si dhibe konkaatte. Jagnaa naati isiin. Isiin haafidi jeneraali fuudha. Amma wantichi meeta ani sagantaa agaree fi isin jala taa'ee caqasa malee sagantaa mucayyoo tanaallee argeellee hin beeku dhagayeellee hin beeku. Akka tokkotti namni tokko yaada kennachuu hin danda'a. Anis akka nama tokkotti yaada yoo kennadhe wanti akkuma jette wanti miidhaa qabu wanni kun baay'ee miidhaa qaba. Maaliif namni tokko kama jaartii isaa sanuu akka namni hin dhageenye barbaadu jira. Maqama isiitu akka namni hin dhageenye akka namni tokko waa'ee isii hin dubbanne ka barbaadu jira. Kasaniif hin qabuyyuu jechuu danda'u jira. Ilmoon dhiiraa kun karaa hedduu waa laala sii galee. Inni biroo ammoo sodaachisaa namni sodaachisuuf fakkeenya amma mallaqaa namni kafalii mallaqa fidii maali yaanii sodaachisan caalallee jaartima isaa tanaayyuu pirivaati godhuu nama barbaadu jira. Even ta miidiyaa irra jirtu isii guyyaa dhiitee bariitee miidiyaa irra ooltu miidiyaa irraa hargufamaa ooltuyyuu ilmoon dhiiraa gadi buufachuu barbaada lafarratti akkasiin achumarraayyuu gadhokattuuf fedha. Dhugaayyoo jaalattee dhugaayyoo barbaadde niitii ta'e miidiyaa irratti yoo isiin kaa gurgufamaa ooltu taate irraa galfachuu barbaadda. Hin jaalatte taane. Aktiivistii gurguddaa meeqa mana galchine biraazar.
qabsaa yaa sababal. Wallahi lazim. Dhoksuu barbaade namni sii galee ilmoon dhiiraa jaartii isaa. Dhoksachuu barbaade. As keessatti miidhaan hedduun hin dhufa. Fakkeenyaaf inni dubbachuu fedhu odoo fedhu waan kana laalee miidiyaa yoo jettee itti himte tarii isin akkani fahametti bilbilaan dubbiftii miidiyaa irra jirra nama eegaana si dhageeffataa jira jechuun ifaa dandeetti yeroo gaafattu. Kana dhagaa jaartii koottaati addunyaa muluun waliin jaaladhaan waliin qabaadhaa jechuun hin danda'u. Zoomee asirratti isiis dhagaa jira jedheen gaafata. Sagalee kee dhaga'u jirtii jedhaan isiin na bira jirti jedhan. Isuma san maqaa si bichaa yaa'ame jedhaan si dubbisiisa. Erga isiin na bira jirti jedhe maaliif dha'uun sodaadha. Seenuu dhageeffadhu seenaa ta'e dhageeffadhu alama jaartiin xiyyaa naafattani jettee gaafa isiin bilbila sitti ergitee si bira teettee achi namni na dhageeffatu taa'u sun maal heega san taate waan gootu daareektilii achumaan odoo sittillee hin dhufin lafattanuu eega barbaada. Odoo sittillee hin dhufin odoo anallee uummata sanirra nan dhageessisin inshaa Allah hirahmu jedheeni Allahumma gfir lahu jedheeni itti cufee biraa deemuudhaan. Fatanaan isiin miidiyaa irra nafattanattuu fi fatanaan isiin uummata irra na dhageessifachuun hin barbaachisu. Fatanaa karaa hedduun akkan isii jaaladhuuf akka ani isii barbaadu akkan isii kabaju karaa hedduun karaa isiin keessatti. Faadii ragat allee mi'uutii banadhaa ta'a. Firii stage no. Nafattanuu dandeetti. Raayii irraa barnullee naasu. Taraan isin hin gahu haasaa malee cabsaatu maal. Maale. Ayisuusii fireen hin cite wayiiti manni tartiiba qabaa eeggannee haala. Laasaniif osoo hin taane nu hunduyyuu namuu nama sadii moo afurii tana. Zimmillee yoo yaadni nu dhufe cabsaatuma haasofna jechuu barbaade malee sadiif hin jenne. Akkasitti ilaala ani akka kiyyatti nafattanuu hin barbaachisu. Karaa hedduu waan haa godhi karaa hedduu. Wallaahi an akka nafatanaa jirtuu beekaa ta'uuf kuffisa. Dhugaatii yaani ati nama dhugaatii taanas jammar shakkii maal gochuu jireenya keessan jidduu ta'a. Dubbiin asirratti. Shakkiti taanaan nahii keechuudha malee bakka fitaany maalat nu qallaan malee. Naaser waa'ee nama wanti kun beeke waa'ee seenaa kana as durallee itti meellee jirallee nama 2,000 illee wajjin haasofnee itti mee jirallee hangastee biraatitti kana durallee jechuudha. Waa'ee kana duratti haasa'eeruuf tokkoffaa seenaa nama gaariidha. Wanti waa'ee isii gorsuuf itti hajamnuuf tokko jiraate mucayyoon kana durallee nama gaariidha. Ammallee yoo akka itti fakkaatetti. Akka mammaassi Oromoo jedhe namicha fardi buuse badabbo ati yaabbattuun biyya kanaa qabnu si akkamitti fardi si buuse naan dhiisime bakka allaalee fardi laalle bakka fardi laalee ani laalle akkasin na buuse jedhe namichi jedha. Amma kallattiin seenaan laaltuuf kallattiin hawaasa ilaalu garagara. Seenaan kallattii namni na hinaaffaa baaraalii gastii kiyya jalatti baay'ee kana hinaafuudhaaf waan kanatti duula geggeessaa jiran malee miidhaan dhufu hin jiru akka jedhutti hubachuu dandeetti. Tarii akkasitti ilaaluu dandeetti. Inni biraa immoo kallattiin hawaasa ilaale dhugaa dubbatuuf akka Hacaaluu Hundeessaa Oromoon Oromootti dhukaasuu du'a wayya jedhu san. Ani jaartiin tiyya hawaasa miidiyaa paablikaa irra baatee nafattanurra wallaahi warabbal kaaba ni kaanarraa hiikkattee meeshaa fi guurattee lixutu naa dhiyaata. Miknaatuun isiin akkamitti anodoo jaartiin tiyya namattanaa jirti arge simbeekuu yoodhaan haadhuma ilmaan tiyyaatiin simbeekuudhaan paablika irratti an akka nam tokkotti odoo ana taate simbeeku ati eenyuudhaan wallaahi billahi ati eenyu an simbeeku ta'e eenyuutidhaan ana waan akkasitti naa dhufa odoo ana ta'e kanaaf gaafa arbii wallolu margatu jidduu miidhamaa jetti Oromoon amma simbiraa taphaa adurree lubbuu seenaa qaldiidha. Seenaa itti bashannanuuf taa'ameen dabarfatuudha. Hawaasaa miidhaa guddaa 3-4 kawaayee kanaaf dhufe isinitti himuu danda'a. Mucattii wayii godina Arsii Lixaati ijoollee Arsii Lixaa Shaashamannee kana innis Shaashamanneedha. Akkasumas seenaa biraa bilbilattee erga bilbilattee mucaan
jaalallee baay'ee janaajana ta'e ani hin beeku mucaan hin aare bubbee saguree jala kana jira ol galchuu dandeettani ragaa dubbii jechuudha. Mucaan itti aaree mucayyoon akkasi seenaa bira seentee bilbiltee itti jaalallee biraa qabdaa jettee itti bilbilchiifte. Mucaayyo masan achi gabbayee lakkoofsa madaamii isiin qabaa viidiyoo isii ka'u biraa qabu yoo masan madaamii isii irratti erge. Madaamiin achi fuutee mucaayyoon amma hidhamteedha. Raggata sunis sobala raggata Daqiiqa bubbee saguree jala kana jira jarraa naa kennu seenaa ta'u. No dhaggeeffadhaan waa takka dubbadhaa Tartiiba malee naasee manni tartiiba qabaami. Waatakitti tokkoffaa waan kana anaaf seenatu haasaa ture malee ana ajandaa godhuun barbaadu. Ajandaallee miti anaaf. Illee na dhageeffadhu na dhageeffadhu tokkoffaa bubbeellee fidii maal jedhaarta maaliif tokkoffaa waan kana waan ragaa walitti dhiyeessan waan akkasiitti miti carraa sii deebisa waan ta'eef jechaadha. Tokkoffaa wanti kun yaada kennadhaa yookiin erguma seentanatillee jeneraallee ndoomaan seenaa buusee ka'ee isii waliin xumurannee kaanee siif jeneraalii waliin baaroo jedhaa maal jedhaa enjooyi gochuu waan barbaaduuf isin galche malee antooppikii kanarra baay'ee qaqqabee irraa haasa'uuf miti. Maaliif haga nama 10 asitti itti iyyunurra ani seenaa keessaan itti bilbilee waa hedduu akkasiin sirreeffatu gochuu nan danda'a. Yaada itti kennee jecha na jalaallee dhaga'uu dandeetti. Ana waan nasrii ta'eef osoo hin taane yaadni sun ta'eefi narraa fudhatuu dandeetti jedhee yaada. Yookiin waan dhageettii qabuuf yookiin waan fooloo qabuuf osoo hin taane yaadni an kennu sun ni ta'aafi fudhatuu dandeetti jedhee hin yaada. Kanaaf as biratti miiran barbaachisu. Lammaffaa ka'ul isin galcheef isin indoom isii geggeessee ka'ee isii waliin xumurannee siif jeneraalii waliin xiqqoofataa waan jedhuu barbaaduuf. San akkasii akka naa hubattu ragaxaallee. Ragaa nama biraa fidee isin lamaan wal mormisiisuu miti. Maayyaatu maamannoo kan jedhan saniif ayyee kana yoo gabaabse. Asirratti waa xiqqoo dubbadha. Asirra carraan kan waa xiqqoo shumashee. Afaan dhaabuu ragaxaan dubbadhu. Waan dhaabuu barbaadu. La dubbiin kun Nasri aga seenaa na keessa jirtuun dhaabatu seenaa yoo rageeffattee jiraatti nurrumaa geesse. Nagaan haa ooltu maalii fi wanni kun sirriidha yoo jette itti hafuuftu sirrii miti yoo jette haa dhiiftu. Akka nama tokkootti bar ati gaafii xumurteefii jirta. Wanni paarsantii irra baay'ee nama miidha yoo ta'een dhiisammoo itti fufanii jettee gaafii. Garuu qoy waa tokko isin haa gaafadhu ka jeneraal. Amma fakkeenya Itoophiyaa keessatti sigaaraa nama hedduu aarsaa beektaa. Sigaaraa dugda duuba isaa irra maaltu laxxafamee jira hundi keessanuu beektan. Dugda duuba isaa kanarratti tembaawoo xeenaawootiin yigodaal jedha. As biyya kana faatti barsee ajjeesaa jedhanii irra si barreessan garuu si ajjeesaa jedhanii osoo irra barreeffaman xeenaan yigodaal osoo jedhani sau yaalamin firaat konfidensiidhaan karaa irra dhaabatee enjoo ittiin godha sii galee mucattiin sagantaa mataa isii qopheeffattee dhufte gabaya bitatuuf dhabuun mirga kan keeti nyaata bayyaa'inatiin sii qophaa'ee jira. Anam yeroo tokko ijoollee sirbitu jira tiktookii kanarratti mana banatanii kama sirban jecha wal gahanii sheekoleen tokko ammoo dhufanii ittoo seenanii keessattuu darasaan tokkosiin takka seentee abboo akkamitti sirbitan akkana gootan akkamitti akkana taatan jedhanii zarraaf itteedhan. Ati yoo quraana barbaadde garee shahaadaan jira. Yoo warra geemii taphatee wal adabuu barbaadde warra geemaraa hin jira. Siigalee. Yoo mana warra protestaantii barbaadde warra asirra taa'ee tsalootii waliin godhu hin jira. Siigalee. Mana ajandaa yoo barbaadde warri ganamaa galgala daabboo qabna buddeena qabna dabbaa durbaa qabannee dhufna jedhee dhufu hin jira. Tiktookii kanarra nama miiliyoona meeqatu jira. Mana barbaadde filantee dhaquudha malee waan namni hojjetu irratti nama dirquun sirriidha jedhee hin yaadu. Akka mirgaatitti. Siigalee keessattuu nama dubartii tokko. Garuu nama 1,300 jira. Namni seenaa bira dhattee jaarsa kiyya naa qormaatittee bilbila kennitu awwal osoma jaarsa keetuun qormaatiin atuu qormaata kufte mataan keetu. Isa dura situ kufe baay'isee. Isaa ganaa qormaata kufu dura situ qormaata kufu. Akkamiyyoo jette osoo qormaata kufu baatte jaarsa kan kee yoo shakkii irraa qabaatte yoo rakkoo irraa qabaatte akka dubartiin Oromoo aadaa fi duudhaa fi safuudhaan siigalee kan walitti heerumsiise kan nikaa itti si godhe laayivii miti. Gurrisaa tiktookii kanarraatii miti. Warra ajandaatii miti. Seenaa miti. Kan itti si heerumsiise warra keeti. Haadha keeti. Abbaa keeti. Gosa keeti. Faamilii keeti. Hin amantaa waliin jiraadhu. Hin amantuu na hiiki jedhiin.
gaafa qormaatuuf jaarsa kan kee laayivii nama 3,000 irra bilbila isaa kennitee naa qormaati jettu osoo inni hin qormaatamin ati dursitee qormaata kuftee jirta. Qormaata maalii? Qormaata piraayiveetii kee eeggatu, iccitii kee eeggatu, bultii kee eeggatu, maalummaa bultii keetii, tidaarii keetii, even tidaarii yoo miti fiqiranyaa keetiifuu kabajaa qabaatu qabda. Gaafa addabaabaayii irratti tokko lammaffaa eega inni qormaata hin kufaa jettee shakkite akkamitti addabaabaayii keessa akka inni kufu goota billaahi aleeki yaa bintil islaam yaa bintil tiktok. Jalqabumaa barree Naasiroo na gargaara namni kun ana bichaan fayyadu isinaa fayyadu namni kun nama isin barbaachisu namni barbaadamu narraa fudhadhaadhaa bara. Miidiyaa irratti akka baay'ee atamma nama shakkitu qormaataa miti qofa bar namni ati qormaattu nama shakkitu. Eega shakkitee miidiyaa irra qormaataa jiraatte akka inni kufuu eegabeette maal godhaa nama kaleessa waliin nyaattee dhufte akka inni miidiyaa gubbatti ummata Oromoo afotti akka inni kufu goota. Gosatee keessa faamilii keessatti hin kuffistu barbaadde addabaabaayila. Silazii yoo isinii gabaabsu ani seenaan rakkoo qabdi hin jedhu. Warri miidhagtii tanaan rabsullee tokko reefu ragaxaallee waa'ee baariyaa lilee jedhu. Dhugaadha namni kennu. Ani amma sin nama 500 nu ilaalaa jira ajandaa kanarraa haasaarra waan ta'eef. Hin hinaafan warri miidiyaa kun dhugaa sitti hima. Ka hinaafu jiraatu danda'a. Eessaa dhuftee akkamii as geettillee ka hinaafu jiraatu danda'a. Garuu seenaa miti namni rakkoo qabu. Namni rakkoo qabu nama iccitii miidiyaa ofii nama tidaarii ofii miidiyaa irra gubbaa qormaatu. Nama waa'ee ofii dhufee miidiyaa gubbatti dhoobu. Kaati beeytu badaallee ta'ee gaariillee ta'ee abba moorraa keessanii malee seenaa miti. Seenaa tiktookii irra argite tiktookii gubbaa dagatta. Inta hal mawduu. Ka ofii fidee ofillee kuffisee tidaarii keellee kuffisee iccitii keellee kuffisee osoo jaarsa keen qormaatiin qormaata kufaa jiru sima mataa keeti. Hin dhageetta taanaan adabadhu. Hin dhageettu taanaan dhaqii ofillee kuffisi tidaarii keellee kuffisi mataan dhaabadhu. No problem rakkoon qabu. Assalamu alaikum. Waa hedduu jira. Waa dubbatu edha. Waalaikum salaam. Akkam jirtu fayyaadha naguma Nasri jirta. Ante Jirra walaa jirta akka mangistii. manni miidiyaa kun akkuma ati jette asuma miidiyaa kanarratti dhugaadha. Seenaa anillee seenee waan tokko ilaaleen jira. Ka obbolummaa keessumaan namni walitti himaa isiin mana sii waan fete dhiyeeffachuu dandeessi. Tiiktookii jechuun akkuma manni dhugaatii jiru manni birziillee jiru abbuma filatee dhuga akkuma Nasriin jedhee garuu akkuma Nasriin jedhee yaada Nasriirratti jabeessuudhaaf seenaa shamara tun ta'in dhiira qaxalee tokko nu barbaade ka dhiirri immoo durbatti fattanu kanuman jedhaanii Wallahi indahum ummata kana ofirraa hambisuuf isiin dhiirallee qormaatu qabdi. Dhiirallee fidee dubartiin qormaatu qabdi. Maan dhiirallee nan qormaata bare hin argine dhiirallee ni qormaata amma yoo kana mucaa wayii Dubartiin qormaatu qormaate. ani nagarraan qaba dubartiin dhiira qormaatu argee. seenaa bakkaan hin gaadha waan namni dagatu si yaadachiisuu fi kuni lammaffaa yeroo fiddanu erga itti amanamummaa ta'e konfidensii ta'e namni dhufee dhiyeessus seenaan illee nama 5,000 si daawwachuu jira nama kana jedhamu gaafii sirraa qaba abbaasaa dhumarra sitti himaa jedhe abbaasaa dhumarra sitti himaa gaafii sirraa qabna nama kanarratti dhugaa jirtu dubbadhu dubbachiisa rakkoo hin qabu. Halaas akkuma Nasriin jedhe kufuuf dhufe yookiin darbuuf dhufe dhumatti erga ta'e garuu immoo an akka kiyyatti akka Nasriin jedhe jaartii miti jaalallee miidiyaa irratti na baaftu hin beekuun ani hin beeku siigalee asumatti hin gaggeessaa jechuudha akka kiyyatti siigalee garuu Nasriin maal jedhe mooraalii siin eegan mucaa dhuftee asirra fattansiisuu dhufte itti duulaan jedhaan mooraalii si eegaan jedhuun funyoo biteen kennaaf araat nate dhumatte yaada kiyya kun galatooma. Nasirratti ammallee Nasiroo fakkeenya eesi beekaa hin beekaa haadha warraa kiyyaa ebaluutiyya yoo an jedhe waan dur hin goone maan naa godhuuf kalee baaftee naa gurguruufi moo ija isii baaftee naa kennuuf tokko wanni beekuu ilmoon dhiiraa qabu. Si jammar waan qabdu natti kennitee mana ittiin ijaaraa jira ittiin bashannanaa jira wanni isiin harkaa qabdu hunduun harka jira maal fiddee naa kennuuf moo rabbi biraa waan birii Kaganaa irraa of eeguuf ka darbe nyaatte dabar kaganaatti malee.
achumatti hin dhaabatuma. Bakka shakkitee mi achumatti dhaabatuma hin dhaabdu min darra. Nama dhugaa amma asirratti dhagaye jedhanii amma nama dhugaa yoo taate itti fuftee qabeenya sii dabaltee sii kennuuf nama sobaa yoo taate asumatti qatti gootee dhaabuuf dubbiin of eeggannoodhaaf. Ammallee Nasrii Okay, yaada xiqqoo dubbadhee buu Naasir nan bu'a. Rakkoo qabu waan Bu'inii iyyuu koo inumaan rakkoo bu'inii. qabu turii walumaan fata jenna rakkoo qabu daqiiqaa kudhanii Waa xiqqoo dubbadhaayyee. Nasriin ajandaan godhu jedhee waan gaariidha. Ajandaa gochuu dhiisuun isaa dhimma kee yaada mataa keenyaa baachuu waan miidiyaa irratti taajjabnu tokko tokko Ajandaan waliin gootanii dubbachuu. mi waa'ee kana kalaas nurraa dhaabaa ka keessaa utaallo. Ajandaan Iddoon aga maasofnetti seenaallee waan baay'ee dubbattee yaada barnoota qabu kennuu dandeettee Fa'aadillee jeneraalillee ragataallee yaada bareeda kennine mee amma jidduudhaan riilaaksi goona lafti ganamaa xiqqoo mataan kunillee nu haa hiikkatu warrummaa nama ajandaa kana kennineef iyyuu xiqqoo haa bohaarani ragataa irraa eegalii jeneraalitti aansaa mee waa sagalee keessan san kiilolee san waan nurra baasame. Warra as keessa jirtan ammoo jeneraaliif ragataallee fooloo naa godhaani. VIP mana kanaati baay'ee jarri kunneen lamaan. Koppii linkii gochuu ammoo hin dagatin. Jeneraal Oo. waan kaan nu achii bani kaa sagalee teessanii waliin jennaa wal jalaa qabne. Aliin ilaala gaasara muummeen biyyaa sanirraa gasseeni. Abboo